ergame kun waaqa moo waaqaa miti? Gaafin Kan ergame waaqaan jedhee bar. kanaafuu waaqa lama ta'ee Miriam Waaqa lama ta'ee abdii waan dalagaa ta'eeti nyaadhu. Waaqa lama arganne amma tokko nu dabali bakka amma hafuura qulqulluu tafee waaqa lama argannee jirra. Hafuurri qulqulluun amma eenyu? Arabi. Fataanu godha quufee dhufe fakkaata. Okay, hafuurri qulqulluun na qoy rakkoo qabu dhumarra na yaamtaati. Hafuurri qulqulluun Arabiin maqaa biyyaati ma'anana waattooti. meezoo dhiisi amma waa'ee maqaa deebina rakkoon qabuuti. Okay, amma waaqni abbaan waaqa tokko, waaqni ilmi waaqa tokko, waaqa lama qabnaan hin jettu. Tokkotu nuuf hafuurri qulqulluu. Hafuurri qulqulluun waaqa moo waaqa miti? Innis waaqadha. Waaqa meeqa ta'an amma? Sadii. Maal qofan dhugaati? Yaa Rabbi yaa Ilaahi. Gaaja'eema tolseenaa irra. Waaqatu ergame moo ilma waaqayyootu ergame? Amma asumaanuu dubbiin ta'e wal dha'aa jirti bara. Waaqayyoo tokkichatu ergame moo ilma waaqayyootu ergame? Inni ilma waaqayyooti garuu immoo ofumaa immoo Garuu jalaadhii si gaaga. Garuu tana waa balleessa beekta. Kan ergame sun waaqa moo ilma waaqaati? garuu ni iddoo maleetti yoo gale Garuu dhiisi jedhe garuu jalatti hin dhokatini. Kan ergame sun waaqa moo ilma waaqaati? inni ergame sun ilma waaqaa jedhama. Okay, kan ergame sun ilma waaqaati. Kanaafuu waaqa isa ergee jira miti? Waaqni isa ergee abbaadha. Abbaa haadha haa ta'u akaakoo haa ta'u waa'ee kanaas hin gaafanne. Waaqa isa ergeetu jira miti jedhe. Jira maarree Arabi. Okay, waaqni isa ergee jiraate. Ka ergame kun waaqa moo waaqaa miti? Inni ergame yaa'u ilma waaqayyoo erga ta'ee yaa'u Yaa'u dhiisi. of keessaa qaba jechuudha. Garuu amma yaa'u dabre. Yaa'u dhiisi. Abbaa keerraa dhalataa miti. Meezoo yaa'u dhiisiti. Kan ergame kun ka isa erge waaqa jenne. Ka ergame kun hoo? Inni ergamerreen sitti maan jira eenyummaa waaqummaa of keessaa qaba. Abbaan isaa waaqa ta'ennaan innis immoo ilma waaqaa jennaan miti. Waan si gaafanne dhiisnee waan bira naasanii. Ka ergame kun waaqa moo waaqaa miti? Gaafin. Kan ergame waaqaan jedhee bar. Kanaafuu waaqa lama ta'ee Miriam Waaqa lama ta'ee abdii waan dalagaa ta'eeti nyaadhu. Waaqa lama arganne amma tokko nu dabali bakka amma hafuura qulqulluu tafee waaqa lama argannee jirra. Hafuurri qulqulluun amma eenyu? Arabi. Fataanu godha quufee dhufe fakkaata. Okay, hafuurri qulqulluun na qoy rakkoo qabu dhumarra na yaamtaati. Hafuurri qulqulluun Arabiin maqaa biyyaati ma'anana waattooti. meezoo dhiisi amma waa'ee maqaa deebina rakkoon qabuuti. Okay, amma waaqni abbaan waaqa tokko, waaqni ilmi waaqa tokko, waaqa lama qabnaan hin jettu. Tokkotu nuuf hafuurri qulqulluu. Hafuurri qulqulluun waaqa moo waaqaa miti? Innis waaqadha. Waaqa meeqa ta'an amma? Sadii. Maal qofan dhugaati? Yaa Rabbi yaa Ilaahi. Gaaja'eema tolseenaa irra. Arabi. Laa waaqni isa darganne nu gaa qoy. Okay. Maarqos Arabi, kudha lama irratti qoy meezoo. Maarqos kudha lama 28 irratti Yesuus yeroo namni gaafii gaafate. Waaqayyo tokkicha isa qofa kophaasaa waaqa jedhe. Tokkichi kophaasaa waaqaa sun Yesuus moo abbaadha moo hafuura qulqulluudha? Tokkichi kophaasaa waaqaa suni. Gaaffiin Yesuus lafarra ennaa jiru gaafatame kamiyyuu Lafarra jiraate samaa irra jira. Yesuus lafarratti beena. Yesuus lafarratti beena. Yesuus ati hagan lafarra dhufin beektaa? kana jala naasa'inaan hin jaaladhu nama na jeequ.
naasi jeeqaan jiru akka gaarii nu taate jirtaati. Qooyi kasi jechaa Nama jiru. guddaa miti ofii keeti. Meezoo ijoolleen isaa afuraffaan barbaadu sadii hin gaati. Okay. Waaqni tokkichi Yesuus waaqni tokkichi kophaasaa waaqa jedhe sun kophaasaa gooftaa jedhe suni waaqa ilma moo waaqa abbaadha moo waaqa hafuura qulqulluu sadansa keessaa waaqni kophaasaa waaqa sun waaqa kami? Ela ati amma na jala naasa'ini la abbaan of Naa danda'e deebisi waaqa kam eegasii ibsita rakkoon eegasii ibsita ilmi of rakkoon danda'e waaqadha hafuurri qulqulluus of danda'e waaqadha waaqa sadii jechuudha. maal barbaadde kanaa